Farfattuu altaayichi galataa nuti isheen ijaan argustee waa'ee ishee dhaga'uu hin barbaannu jechuudhaan waldaan kiristaanaa isheen keessa tajaajiltee yookiis miseensummaa itti qabdu ofirraa balaaleffatanii. Haa ta'uyyuu malee osoo lubbuu mucaa kanaa yookiis immoo obboleettii keenyaa darbee gumaan isaa eenyurraa akka barbaadamu beekuunis dirqamadha. Obbo Tokkummaa Fiixee guyyaa kaleessaa beeksisa karaa fuula Facebook isaanii maxxansaniini ani faarfattuu altaayichi nan barbaada gara waajjira kootti jechuun dhaamsa dabarfatanii. Egaa guyyaa har'aas immoo waan dhaamsa dabarfatan sana CD tokkicha birrii 300 bituudhaanis obboleettii keenya kana jajjabeessanis aamilee turaniitu jiru. Farfattuun altaayichi galataa aarsaa guddaa wangeelaaf kaffalaa kan turtee fi har'as kaffalaa kan jirtu sababa wangeelarra kan ka'es qoricha kan nyaattee fi ittis kan madooftirraa kan hafe yakka biraas ta'ee daba biraa hin qabdu. Waldaan kiristaanaa har'a dabarti dalagdee garuu gumaanis ta'ee dafqii obboleettii keenya farfattuu altaayichi galataa amantootarraa akka barbaadamu beekuun dirqamadha. Jajjabeessuu fi haamilee itti tolurra haamilee buusuunis akkasuma jechaan ishee madeessuunis maaliif barbaachise? Waldaan kiristaanaa nama cubbuu hojjeteeyyuu cubbuu isaa keessaa akka inni ba'ee jajjabaatee gara waaqayyootti deebi'u gochuurraa kan hafe akkamitti cubbuu keessattis ta'e akkasuma akkamitti waldaa kiristaanaa keessaa gadariiwwis aaboo argatte? Wangeela isa kamiin akka lallabaa jiran fi isa kamiinis akka ilaalaa deemaa jiran baay'ee giraagifitti kan nama jedhudha. Abduun goraawwate milkiin koosiin tolee nahaan darabatames nan kaasne mogolee. Yoo yaashama harka fuunee hordoftoonni Saaroon Entertainmentii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif haa baay'atu jecha egaa akkuma beekamu obboleettiin keenya faarfattuun altaayichi galataa rakkoolee hedduun ishee mudataa kan turee fi ammallee ishees mudataa kan jirudha. Egaa akkuma beekamu obboleettiin keenya kuni qoricha nyaachuutiin rakkinoota hedduu nama dabarsaa turee fi akkasumallee gargaarsa dhabdee rakkina guddaa keessas nama turse akkasuma aarsaa wangeelaafis nama kaffalaa turtedha. Yeroo garaagaraatti qoricha nyaachifamurraa kan ka'e hedduu dhukkubaanis dararamaa turteetti. Sana darbeeyyuu namni hundumtuu kan isheerraa gore yoo ta'u rakkinicha keessattis qofaa dhaabattee nama wixxifataa turtedha. Sanuma keessa darbiteeyyuu barii yaannattee ija saba waaqayyoo fi akkasumas fuula waaqayyootti deebitees tajaajilaatee jirti. Egaa osoma tajaajilaa jirtus immoo albeema ishee lakkoofsa 5ffaa eebbisiisuudhaafis qophoofteetti. Haa ta'u malee yeroo isheen qophooftee eebbisiifachuudhaaf jettu garuu wanti eegamne ta'eeti jira. Rakkinni ishee kaleessaa inni qoricha nyaateerra kan darbe inni har'aa immoo baay'ees kan haamilee ishee tuqedha. Albeema ishee eebbisiifachuuf gaafa jettu waldaan ishee diduudhaan yookiin ishee dhorkuudhaan akkasumas tajaajiltoonni irratti affeeraman hedduun isaanis jalaa hafootiin akkasumatti jalaa fashaleeffameetii jira. Egaa faarfattuun kun wangeelaafan aarsaa kaffalee wangeelaaf jedhee malee waan balleesse tokkoyyuu hin qabu nama jettedhasi. Dhugumas immoo nama aarsaa wangeelaaf kaffaltedha malee nama rakkoo biraa yookiis immoo waan biraa gootes miti. Saarraa bachuutiin kaleessaa fi dheengadda duula banamee jirutiin akkasuma dhimma waldaa ishee irratti rakkoon jiru maal jedhamee gaafatamuudhaaf gaafa itti adeemamu ishee wajjin si dhufnee isin gaafanna gaafa jedhan lakkii nuti ishee arguu hin barbaannu isheesii hin barbaannu jechuutiin dhaamsa akkasii waldaan isheen keessatti tajaajilaa yaalamtu akkas jechuudhaan ishee deebisanii. Isa namoonni rakkina sana keessatti ishee gargaaranii isheenis dhukkuba saaraa dandamatte isaan akka hin gammannes ifatti dubbataniiru. Tajaajilawwan iddoo garaagaraatti maaliif tajaajilatti kan jedhuunis akkasumas gargaarsa namootaa irrattis koomeen irratti ka'eeti jira. Egaa haa ta'uyyuu malee akkamitti gaggeessitoonni waldaa yookiis immoo waldaan kiristaanaa hoolota bakkeetti gadhari'uu dandeessi kun gaaffii guddaadha. Saara dhaabbachuudhaan akkasumas namni jabaan Oromoon qabu akkasumas Oromummaa fi amantaa sanamni qabu obbo Tokkummaa Fiixee guyyaa kaleessaa galgala maxxansa isaan maxxansaniini dhimma obboleettii keenya kana akka isheen karaa keessaa yookiin immoo dhuftee waajjira kootti na dubbistu dhaamsa koo ittiin naaf ga'a jechuunis kan dhaammate
karaa toora fuula Facebook isaatii yoo ta'u egaa akkuma immoo dhaamsa dhaammate guyyaa har'aa obboleettiin keenyaa fi akkasumallee warroonni ishee wajjin jiran akkasuma obboleettiin keenya faarfattuun kibbana shixxaanas deemuudhaan isheedhaafis dhaqanii waltajjii yookiis immoo biiroo isaattis dhaqanii mari'atanis erga mari'aa xumuranii immoo CD ishee tokkicha qofa birrii 300tiin bituudhaanis cheekii fi kenneefii jira. Akkuma kana akkas jechuunis fuula Facebook irratti kan dhaame yoo ta'u faarfattuun Altaayichi otoo rakkoo guddaa hamma kana jedhu ga'u baattu waaqayyoon waaqessuu fi tajaajilu irraas kan of hin qusannedha. Nuti immoo mataa xiqqoo ishee nuu bowaafateef hammam akka gungumnu beekna. Rakkina amma kana keessa yeroo darbaa turtetti gargaarsa gaafachuu isheellee hin dhageenyes hin argines. Baay'een nama garuu otoo qaama fayyaa hojjechuu danda'u baatuu afaanis ta'ee barreeffamaan kadhaan isaa boqonnaa nama dhawwa. Warri utuu fayyaa guutuu qabanii kadhatan warra akkasiitti karaa cufurraa otoo of qusattanis gaariidha jechuunis akkasuma maree isaanis ittiin goolabanii jiru. Egaa hedduu kan nama gammachiisu amileeshins kan bu'ee fi akkasumallee waldoonni kana irratti raawwatanis gaaffii nuti ishee arguun barbaannu jedhu irrattis isheenis miira aariitiin geeroo isheenitti gaggabdeetti jirtu jedhi namoonni ishee wajjin hin jiranii. Egaa obboleettiin keenya kun erga waldaan kiristaanaa akkas nama goote egereen tajaajiltoota warra amma ol dhufanii jiran immoo maali waan jedhutu nama yaachisa. Isheen du'a kana keessa tarkaanfattee darbitee dhuftee qorumsa hundumaanis darbitee erga as geesse akkamitti waldaan ishee nuti ishee hin barbaannu arguus hin barbaannu akkamittiin gargaaramtaa iddoo akkasii dhaqxee maaliif tajaajiltaa maaliif immoo waaqessitaa maaliif akkas jetta jechuun akkamitti danda'ame. Osoo namni tokko yakka tokko yookiin immoo biraa hojjeteyyuu cubbuusaa sana akka hin dhiifama gaafatee fuula waaqayyootti deddeebi'ee waaqayyo wajjin tokkummaa buusuuf jajjabeessiti waldaan kiristaanaa malee nuti isheen barbaannu jechuudhaanis ta'e akkasuma otoo isheen cubbuu qabaattes gadhariin cubbuu guddaadha. Osoo lubbuun kun waa tokko taates waldaa kiristaanarraa gumaan dhiiga nama kanaa akka barbaadamu beekuunis barbaachisaadha. Sababni isaayyuu namni kun aarsaa wangeelaaf kaffala nama turtee fi kaffalaas nama jirtu sababa wangeelarraa kan keessa qoricha kan nyaachifamte yoo ta'u malee badii fi yakka biraa dalagdee yookiin immoo yakka qabaattees miti. Ta'uyyuu nama wangeelaaf aarsaa dhiigaa dafqaa cobse waldaan gaafa akkas gootu garuu egeree waldaa kiristaanaa eessatti deemaa waan jiruuf nama yaachisa. Egaa obboleessi keenya nama jabaan Oromoon qabuu fi akkasuma quuqama amantaas qabu CD tokkicha birrii 300tiin bituudhaanis ishee gammachiisee akkasumas dhaamsa isaas dabarfatee ofirraas gaggeesseetti jira. Egaa akkuma kana rakkoo ishee fi waldaa ishee gidduu jiru adeemsaan akka itti fufamu akkasumas akka furamus namoonni gidduu galanii odeessaa yookiin immoo dubbachaa jiran jiru. Hanga yeroo sanatti garuu obboleettii keenya kana CD ishee lakkoofsa 5ffaa kana irra deebiitiin lafa isheen jettetti amantoonni biyya keessaa fi biyya alaa teessan kamiyyuu taana irratti hirmaachuudhaan akka eebbifamu akkasumas haamileen akka itti deebi'uu fi malee akkasitti yoo itti fufe obboleettiin keenya kun rakkoo guddaa keessatti kufuu nama dandeessuu fi akkasumas mucayyoon tun waa tokko yoo taate bor nuyi amantootarraa barbaada. Oromoonni iyyuu faayidaa osoo hin taane fakkeenya guddaa nurraa baratu jenna nuti garuu gara faayidaatti yerootti jirree jirutu jira. Egaa qalbii dhageettii laphee keenya waaqayyo nuuf haa banu. Hanga ammaatti kan isin wajjin ture ana Saaroon Entertainment irraa yaada fi komee yoo qabaattanis na barreessuu hin dagatinaa.